Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 14ffaa Kutaa 13ffaa keessatti jiituu fi hiriyoonni ishee manneen ragadaa fi hoteelota magaalaa Adaamaa keessatti kan beekaman ta'uu bakka isaan seenan hundaatti namni waan heddummatuu fi abbootii qabeenyaa hundaan kan jaallataman ta'uu jiituu fi hiriyoonni ishee kun kan waleeganii fi hamaa tasaarraa waleeguun kan wal to'atan yoo ta'e illee guyyaa gaafa tokko dargaggoota yeroo hundaa isaan hordofaa mala isaanitti dhahaa turaniin waan raajii ta'uu fi jiituun sababa gara dhukkubbiin ishee irra tureef hafuu ishee dhageenyeerra. Gama biraatiin Bijigaan hiriyaa jiituu waliin sirbii akka deebi'een hundumaa afeeruun qarshii guddaa baaseera. Mana ragadaa hedduura naanna'uun sirbaa fi bashannanaa erga turanii booda lafa barii jara mana ragadaa siitiitii ba'anii jiituu fi abbaa taaksii laadaan qabamee gara siree isaatti osoo harkifamaa jiru barsiisaa isaa sadarkaa lammaffaa waan argee fi sagalee ciccitaa gaabbii fi boo'icha qabuun barsiisaa isaatiin ergaa haadha isaa biraan akka ga'u himachaa ture. Haaluma kanaan mana ragadaa jalqaba seene sana maqaa waamuudhaan namni mana ragadaa sana seene haadha isaa gargaaruu akka hin dandeenye haadha isaatti akka isaa himu osoo dubbachaa jiruu addaan cite. Kan itti aanu maal ta'e na laataa? Bijigaan gara kutaa ciisichaa isaa galee maal godha? Jiituun isa waliin kutaa ciisichaa isaa seentee buluuf jirti jechuudha. Bijigaan qarshii ittiin mana haadha isaa ijaaruuf ture fixeera jechuun ni danda'ama. Kanaafuu gara haadha isaa ollaa waliin teessee isa eegaa jirtuutti ni deema moo ni hafaa? Gochaan isaa guyyaa tokkoo kun bara jireenya Bijigaa irratti waan fidu qabaa laata? Kutaa 14ffaa waliin haa hordofnu. Jiituun kutaa Bijigaa cina qabattee bulte barii yookaate illee dammaqiinsa Bijigaa eegaa turte. Hiriyoonni ishee doormii seenanii bilbilaniiruu fi nagaa ta'uu waan itti himteef ciree isaanii nyaatanii deebi'anii rafaniiru. Bijigaan turee hirribaa dammaqe. Mataa isaa irratti waan sibiilli fe'ame isatti fakkaate. Bowwuu mataa hin dandeenye. Kan yaadatu hanga kilaba biirkoortii seenu irbaata nyaachuu fi mucaa jiituu jedhamtu tokko waliin wal baruu isaa qofa. Sana booda waan ta'e tokko illee hin beeku. Balballi karaa alaa itti cufameera. Shaanxaa isaa yeroo ilaalu jira. Tiratee ka'ee qarshii ilaale. Qarshii 350 qofatu hafe. Lafatu isatti naanna'e. Haadha isaa karaa eegaa jirtu sana yaade. Ollaa galgala mana ta'anii haadha isaa waliin isa eegaa turan sana yaade. Waggaa 3 olii fi marrummaan isaa maree qarshii walitti qabee ture galgala tokkotti daaraa botoroo godheera. Dhadhaa abidda bu'e ta'uu hubate. Haati isaa sabbata ishee moofaa sana irratti gudunfitee kan ergaa fi turte yaade. Haati isaa bara jireenya ishee isaaf jettee kan dabarsite ta'uu hubate. Sagalee ol kaasee boo'uu eegale. Deessee koo, haadha koo, aayyoo koo jedhee hirqinfate ni boo'e. Akka nama qalbii dabarsee sirba Abbitee Kabbadaa sirbuutti ka'e.
dhiiga ijoollummaa keetii na guddisuudhaaf fixxee osoo siin darbin darbuuf deemtaa haadha koo akkamsiif ta'u. Iji kee silaan didee boo'ichaaf dursi uume wal arguus natti hin fakkaatu garaa sabbataan hidhu gidduutti immoo ni bo'a deebi'ee immoo ni sirba. Imimmaan kee gaafasii yommuu na geggeessitu deessee guddiftee na dhaabde haadha koo akkamsiif ta'u. Boo'ichaa fi fakkarsuu itti fufe. Ani homaayyuu sii ta'uu hin danda'u. Ani tortoraa buqqee quufe haadha isaa kan gane sabbata haadha isaa irraa hiikee nyaatee kan deessee isaa ganu abaaramaadha haraamuudha. Annaman ta'u. Sagalee isaa ol kaasee iyyaa jiituun waan gootu wallaalte seenuu ni sodaatte nama itti waamuufis akka isaa wallaalte dhiistee deemuu immoo garaatu ishee dide osoo yaada sana kaastee buustuu kutaa bijigaa keessaa waa lafa dha'uu dhageesse fiigdee yeroo seentu bijigaan lafarra diriireera. Citaa funyoo morma isaarra jira. Dhiigni funyaaniif afaaniin yaa'aa jira. Jiituun iyya kukkuu buuste. Ambuulaansiidhaan hospitaala Adaamaa Jeneraal seene. Hordoftoonni Tulluu Coqorsaa chaanaalii hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Taa'umsi, ka'umsii fi deemsi keessan nagaaf jaalalaan kan guutame haa ta'u. Akkuma armaan olitti agartan bijigaan mana haadha isaa haaromsuuf waadaa seenee ture. Haa ta'u malee karaa irratti gubuusa quunnameen waan inni ta'e agartaniittu. Booddee of galaafachuuf yookaan of ajjeesuuf yaalee kufee argame dhiigi funyaaniif afaaniin isa ba'eera. Hospitaala Jeneraal Adaamaa seenee jira. Ni du'a moo ni hafa laata? Yoo hafe maal ta'a? Yoo du'e jireenyi haadha isaa immoo akkam ta'a laata? Gama biraatiin waraabessi caaltuu nyaata yuusuu dideera. Callee fi kaartaa guddicha Oromiyaa akkuma agarteen of wallaaltee kuftee turte. Barraaqaa booruu gara biyya ishee baadiyaa Baalee Gobbaatti akka galtuu ishee ajajaa ture. Toom kaartaa fi koodii callee arge waliin fudhatee gara biyya isaa Jeermanitti gulufeera. Waan fedheefiyyuu kutaa itti aanu argachuudhaaf sabiskiraayib godhaa maatii keessaniif qoodaa. Oromoo kitaaba kana argateen dubbisne sagaleen akka dhaga'u gochuun nu bira dhaabadhaa. Galatoomaa lammii koo.